ጀምሮ ነው ነፍጠኛ እኮ ጂጂዬ ልጅሽ ካገቡ ምንም ማለት አይደለም ኦኬ ልጅሽ ካገቡ አገቡ ችግር የለም ነፍጠኛ አትሆኒ ወደ ነፍጠኛ አትግቢ ጂጂኪያ የኛን ንጎዳለን በጣም ወድሻለን ጂጂኪያ አንቺ እኮ ጀግና ነሽ ልጅሽ እኮ በጣም ቆንጅዬ ናት በጣም ጀምሮ ነው ነፍጠኛ እኮ ጂጂዬ ልጅሽ ካገቡ ምንም ማለት አይደለም ኦኬ ልጅሽ ካገቡ አገቡ ችግር የለም ነፍጠኛ አትሆኒ ወደ ነፍጠኛ አትግቢ ጂጂኪያ የኛን ንጎዳለን በጣም ወድሻለን ጂጂኪያ አንቺ እኮ ጀግና ነሽ ልጅሽ እኮ በጣም ቆንጅዬ ናት በጣም ጸዳሌ ልጅ ናት እንዴት ነፍጠኛ ሰጣሽ ልጅሽ ምን መሰለ ልጆች ኦሮሞ ልጆች ያሉት ቆንጆች ቄሮ ኦሮሞ አሉት እንዴት ልጅሽ ነፍጠኛ ሰጣሽ ከዛ አንቺ ወደ ነፍጠኛ ሆነሽ ኦናግ ላይ ታወራለሽ እንዴ ጂጂዬ እንደዛ አይቻልም አይሆንም ተሳስተሽ ነው ወደ ራስሽ ተመልሽ ጂጂኪያ ወደ ራስሽ ማለት እኮ ወደ ኦሮሞ ተመለሽ ራስሽን እናትዬ አንዳንዴ እኮ ጂጂኪያ ልጅ ስትመጪ ብዙ ነገር እንትን ታወራለሽ ግን አውቅሽ እኮ አይደለም ስትሬስ ውስጥ ገብታሽ ነው አትግቢ ስትሬስ ውስጥ አትግቢ እሺ የጀግና ኦሮሞ ሆኒና አውሪ የአብሼ ገርባ ዘር ሆኒና አውሪ የጃልመሮ እህት ሆኒና አውሪ አንቺ እኮ ወንድምሽ ጃልመሮ እኮ ነው ረሳሽ እንዴ ወንድምሽ ጃልመሮ ድሪባ እኮ ነው ጂጂኪያ የጀግና ዘር ነሽ እኮ አንቺ የአብሼ ገርባ ዘር ነሽ እኮ አንቺ ትሰማለሽ እንዴት ትላለሽ የኦነግ ባንዲራ ወደዛ አርጉ እንዴት ትላለሽ የኦነግ ባንዲራ ይሄ የመሰለች ባንዲራ ናት እቺ የመሰለት ባንዲራ የኦነግ ባንዲራ ሲሆን የኦሮሞ ባንዲራ እቺ የመሰለ ባንዲራ ናት ጂጂዬ እኔ አሁን አንቺ ጋር ከመጣው ቤትሽን ወይ ከቤቴ ከመጣሽ ይሄ ነው ሽልማት ሰጥሻለሁ ይሄ ባንዲራ የሽልማት ጂጂኪያ እንዲ አርጌ ራስሽ ላይ እንደዛ አርጋለሁ ጂጂኪያ ላይ እንዲ ይሄ አንቺ ሽልማት ነው ብዬ አምናለሁ እንዴት ትላለሽ የኦነግ ባንዲራ ወደዛ አርጎ እንዴት ትላለሽ በጣም ሸም ነው ነፍጠኛ ምን እንዳሉ ታውቃለሽ አንቺ ፊት ለፊት እንደዛ ያወሩና ወደ ቤቱ ከተመለሱ በኋላ ጂጂኪያ እንኳን ተቀየረች ኦሮሞ ላይ ይላሉ እኮ ጂጂኪያ እንኳን ወደ ነፍጠኛ መጣች ይላሉ እኮ ጂጂኪያ አንቺ እንደዛ አይነት ሰው አይደለሽም አንቺ አስቀያመች ማለፍ ኮበልተን ቁም ነገር እንዱበቻ ጅራ ረቢና አፉድ ወላሂ ላዚም አዱጋ እንዱበቻ ጅራ ቆሳ ዱበቻ እንጅሩ ጂጂኪያን እንጃለዳስ ኒንከበጃስ ሰቦንቱዳ ኦሮሞዳፍ ጀቴ መቃሜ ቃሱቴ አረፈምቴን ወጅ ዳበቻ ቱርቴ የሮ ሄዱ ዲሞ ኦሮሞ ረጥ የፈቴ ዱበታ ቱርቴ ካሌ ባንድ አከጀቴ መንጣፈ ጂማ ለፈ በልፍኔቲ መንግስቱ አይለማረም ኢትዮጵያ ትገልጭና ጀቴ ካሌ ጂጂኪያን የሮ ሲን አከስ ጀቴሰን ጉርባን ነፍጠኛ ከሲን ተንሴ ወዲን ሃሶይቱ ኑቲፊጣኔ ጅራጄ ዱበቴ ኢረቲ ቀቤፍ ጀቾዳ ጂጂኪያን አሞ ዴቢቴ አማ ባንዲራ አደብሊሱማ ኦሮሞታን አችነራ ቀባ ጀቴ ዱበቴ ሲገሌ ኑቲ ጀቾን ጂጂኪያን ከሌ ማለከታቴ ሂምቤክኔ
osoo beeytee dubbatte ta'ii osoo beekin jalaate ta'ii namni tokko ni dogongora yeroo tokko ni dogongora yeroo tokkaatiin nama waan yeroo baay'ee waan gaarii namaaf hojjete ummata kanaaf dhamahaa ture ani irratti hin duudhu akka nama tokkotti akka intala Oromoo takkatti ittiin hima garuu maaliif nuti naftanyaan xiqqoon qabdu xiqqaa fi guddaan naftanyaa diina ummata Oromooti. Diina ummata Oromoo ballaati jijikiyyaan ni beeki wanti nuti irratti diina taane maali yookaan jannee fageessinee laallu taate eenyummaan keenya alaabaa tana waan ta'eef eenyummaan ummata Oromoo baandiraa adda bilisummaa tana waan ta'eef kan Oromoo mul'isu kan Oromoo bareechu kan Oromoo maqaa isii ol kaasu kan bilisoomne jannee ittiin mirkaneeffanu gaafa baandiraa tana gad dhaabbanne baandiraa tana gad dhaabuu irratti dhiigni nama meeqaa dhangala'aa jira goonni meeqa nurraa itti wareegame qeerroon meeqa nurraa itti dhumaa jirti kalee nama qaltee bilisiginaa nurraa fanniftee jira nama qaltee nurraa darbitee jira guyyaa arraa kana lolaatu jira woboo fi baartii bilisiginaa jidduu hayyee nuti kaalkanii guyyaa dhumaa jirruuf eenyummaa keenya kan mirkaneessu baandiraa adda bilisummaa Oromoo dhaabni keenya waraana bilisummaa Oromoo bilisa baasaa ummata Oromoo kan naftanyaa nu jibbituuf kan bilisiginaa nu jibbituuf baandiraa tanaaf jechaadha. Jijikiyyaa ni beektaa bareedduutiyyaa ni beektaa gabbaatti dhiifama gaafa dhummate kee yoo kan dhiifama hin gaafanne taate yoo magaraa keessatti mufaatii qabaattellee deebitee hin dubbatin ganaa waan ummata kee onnee xureessaa. Waan diina keenya gammachiisa hin dubbatin yaa jijikiyyaa ni beekta Abiy Ahmad arrabsaa turte Abiy jaartiin tee waan naftanyaa taateef ati waan soddaan kan kee naftanyaa teef Abiy Ahmad Oromoo gaqqabaa jirta Oromoo cabsaa jirta jettee arrabsaa turte jijikiyyaa wayin sobe wayin sirra kaa'e Oromoo maal sin jetti amma waan intalti tantee ummanni Habashaa yookaan ummanni Amaaraa fuudheef warra soddaa keetiitii wajjin baatee nuti tumsitee sinjaa ummanni Oromootis yaa jijikiyyaa dhaggeeffadhu rakkoo xiqqashu kan nuti Oromoon qabdu yookaan nuti aartu taate waan akka siifiin hima jijikiyyaa isinlee dhaggeeffadhaa ummata Oromoo sirri dhaggeeffadhaa waan ammeechu jiru kana intalti tun jijikiyyaan yeroo hedduu dhimma Khalee welcome to Turkey. Intalti tun yeroo baay'ee dhimma Oromoo irratti dhamaa turte Oromoo dhaggeeffadha wallahi wanti meera keessa wanti si galchaan waan na fakkaatutti yeroo hordofu Oromoon baay'een hordoftu yeroo baay'ee an dhugaa rabbiin dubbadha haqa yoo kun meera keessa si galche ilaalcha kanaaf irraa baasi jechuudhaaf hin deema baay'ee kataattalee gara Facebookittis Oromoo jala buutee yeroo isin gabbaatee dubbattu akka gaariitti hordoftee koomentiitti barreessitee sheer gootee daftee wanna ittiin gootu laal. Oromoon silaaltee baati dhuftee baati isin jira jettee irraa deebiti garuu ummanni naftanyaa hanga isin liif jalqabdee hanga xumuraatti irraa baatu irratti dabalamuu fi malee irraa jalaa hin bahan jijikiyya anis jalqabarraa yeroo baay'een hordofaa tureniin hordofa sirrittiin jala deemee hordofa garuu arraa inuman dirqameen dubbadde dhimma jijikiyyaa inuma natti jabaatteetiin dubbadde inuma ijaan na dhufteetiin dubbadde inuma mataa kana riba na kutteetiin dubbadde inumaan viidiyoo isii tan ijoollee mummurtee poosti godhaa jirtu yeroo 8-9 ol dhaggeeffadheetiin obsuu dadhabee gabbahee dhimma jijikiyyaa dubbadde jijikiyyaan ummata Oromoo irraa haqa qabdi mirgaas qabdi Oromoon aktivistii isaanii tokko waan fadhillee yoo ta'e guddifachuu qaban jabeessuu qaban kabajuu qaban jijikiyyaa rifeensa qullaa jijikiyyaan harka qullaa jijikiyyaan maarree liif seenti jettanii xiqqeessuu hin qabdan kabajuu qabdan ulfeessuu qabdan darajaa kennuufii qabdan nama kalee waan gaarii isinii godhe dhimma dantaa isaa waan inni itti gaafatamuuf jecha irraan dheessina sandilii isaatii fi rabbii isaatii itti gaafata dhimmi isin jidduu jiru kan isin laallatu kan isin laaltan waan isin saba kanaaf godhaa jirtu an kommenti keessan takkan dubbisu arrayoon dubbiselee kommenti keessan irratti yaada kanachuu hin danda'u garuu baay'ina keessan yaada gaarii naa barreessaa jirtanii naafis barreessaa ammallee dubbisaatumaan ifti qabachaatiin deema jijikiyyaan ulfeessuu diddaniif aartee gara naftanyaa nurraa deebitee dhiiroo na dhibe waa'insaa naaf hin galle
namni tokko yeroo jee baandiraa tan achina irraa qaba yeroo jee waan isa as keessa gahee qiqisa godhe ani naaf hin galle naa galuu dide rakkoon jijjikiyaadha naaf galuu diddee jirti takalee naa galuu diddee jirti garuu sitti dogongoruu hin barbaadu jiji waan ati goote irra guddaa waan ati nu gargaarte irra caala ammas akka gootu abdiin qaba siigalee waan kana ta'e ummata naftanyootatti wajji yoliif sente jiji please waa'ee dhimma oromoo wajjin dubbati waa'ee wakii wajjin godhi waliin qoosi waliin taphadhu goddanyaas godhadhu waliin taphadhu akka feetetti tiktok irras facebook irras waan feete wajji godhi garuu guyyaarraan dhiini keenya gannaqamaa jira jiji kiyya ni beekta guyyaarraan namni keenya hidhamaa jira jiji kiyya ni beekta ummanni oromoo wanni irratti hidhamee du'ee ajjeefamee fannifamee baqatee gubamee osoo lubbuun jiranii ibiddatti gubatanii osoo jiranii qalanii cinaa foon isaanii kalee nyaachisaa oolan nama oromoo kan ta'e sirni finxaaleeyyiin bilsiqinnaa kan yeroo ammaa Itoophiyaa hoogganaa jiru